انت لازال نمني بيندرت بين نجرة ده هي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويا خلي سبب كاميرا بقون نتسي ورابدو في نيتي مدامي فوتي جتشولا كاني هدا بوست يا إجولة نسلافو ور حارب رفتن كوني هندامتي ور توكو توكو جتشولا كربي وني نغتي انت بيرا اك ابارسقا ويت بيرا بين فكاتا أرجولين تنا وان نفتني بيكا مالي فك نفتن جيرا ما نفتن فيديو نفتن أبو فيديو برباد نمبر بيتوبيا لنجرا إثيوبيا لا يفيديو راب كنا ما تدور الدو مغريسة ديمته الدو بريدة ديمته الدو في برباد دابته وراب دينو نسيتو بتوينجرو قارو بيا نما كيس هتي كاميرا من نما كيس قبضني بكمون دت ورابنا أنا ما دي فموج انت اللي تبكون دت من مدامي كيس كوشينا وراب دي بكون دا وراب دي جتشود آلاتي وراب دي إيشي أما كنا تو كنا مالي أكنا مراتو كنا تومالي أكسي مدامي نسي ورفار تقوم بهين قبل يجودا أجيبودا كنا فوتة على سمن هين آتي درب تيجو كما بيرا دفت يودك آتباتي سديدين مكان دفت ميديا كنا راني لي أرجع جتودا يا إجولة نوان دفتني في بيكا رجوما بجيرا ما دفته ما تاكي أبسي دلقات هنا قبل فيديو تيك توكين وما متولى واسي دربو متي فايدة تيك توك رارجع تسنيرا فايدة من مدامي تسيجي جيرا جتودا من دلقا من عربا jijjiirama kanki umri kankeeti fi yoo ati seeraan dalagattee jechuudha ilmaan kankeeti darbuudha jechuudha TikTok irratti uf maraachuun asii achi urgufachuu asii achi nakaachuu asii achi jejjechuun kun tokkoffaani namummaa sirraa fuudha wallahi namummaa sirraa fuudha miidiyaa irratti viidiyoo hin taane akka hin taaneedhaa fi akka hin taanetti viidiyoo waraabuun jechuudha seeraa fi safuu fi amantaa cabsanii minyiq gochuun kun tokkoffaa namummaa sirraa fuudha tak lammaffaa irratti ammoo jechuudha namnummaan isi dhiyaate jireenya hojii hin jiraatalle jedhee hiyyaadu maraattu sin jedhani maqaa si baasan jechuudha inni guddaan ammoo kan kana oli jireenya kan keetii irratti gufuuta yaa obboleettiiti yeyoon dhageette ijoolleen teenna biyya namaa dhuftan dhiyeena dhuftan tasgabbaaya dhiifama sagalee ijoollee arabaatti na dhagahama yoo sin jeeqedhaafi kanaafi hin dhaqqabda miidiyaa lufee hin qabu TikTok irra viidiyoo maxxansuun TikTok irratti viidiyoo poostii godhuudhaan sirbuudhaan nashiidaan ta'ii faarfannaa garaagaraatiin ta'e ni dhaqqabdan kana hundaayyuu ka dursa namni osoo fakkeenyaadhaaf ganama lafaa kaatee osoo uffata kan qaama kan hin sattarin osoo qaama kan hin uffatin gama hojii hin deemtu jechuudha waan dursitu jiraa jechuu barbaadete kanaaf waan dursitan dursa beerra arabaa ammoo jechuudha kaameraa hin barbaadu mana isiititti maal fayyaaletti taati miti osoo nama miidiyaa fayyadamee suuraa fi poostii godhu taate poostii akka isin mana isaanii poostii godhanii fi tokko irratti karaa hin taane nu waraabanii poostatanii jedhanii sodaatanii lammaffaa irratti ammoo arabni citii ufii akka gadi baasuu hin barbaadu jechuudha kanaaf yaa ijoollee teena akka waan barbaree wayii isin naqanii jala kana isin gugguubaa jiranii hin godhatina dammoo yoo biyyarraa dhuftan jechuudha waan jannata keessa dhuftanii isinitti fakkaatina jijjiiramaa dhuftanii mataa keessan gaccabsaati hin dalagadha eegee mimicciruu dhiisaati miidiyaa irratti hin dhaqqabdanii kana jechuudha gaafa waar kan qabaatte barbe jaalatamta osoo beette bada saritti na gubaa jirtaa warra kana godhatan kun hin jechuudha dhugaa rabbi eenyuun haa ta'u obboleettiitti yaman ta'in abbaa fene yoo ta'e habiibti yeroo kana keessatti wanni ati ittiin jaalatamtu wanni ati ittiin kabajamtu duraa intalli durbummaa yoo qabaatteen kabajamte durbummaa yoo qabamte ulfeeffamti jechuun guddifamtee bakka guddaa kaa'amti amma walaa durbummaa walaa namummaa hafee jira kasi kabaju kasi bakka guddaa si kaa'u kanamoo si qixxeessu yeroo kana keessatti maallaqa keeti ka fayyaa kan kee fayyad deebisu ka jireenya kan kee gammachuu si jaalaachisu ka namni si akka si jaalatu godhu maallaqa kee dibada gowwitti kanaafi maallaqa kan kee argachuudhaafi ati ammoo dhagaa nyaadhuutiin dhagaa liqimsi jiraadhu akkasi mataa gaccabsi keessa fu biyya namaa keessa dhuftani bismillah warrumaan ji'a lamaaf ji'a sadii ji'a shan waggaa tokko dhufee kana godhatu miidiyaa irratti wallaahi ani dhuguma jijjiiramne jira dhugaa rabbi jijjiiramni suni dhuguma jijjiirame nama ijoollee arabaa irra jijjiirame jira nama tokko irratti dhugaa rabbi nu ani ila isin miidhaa qissaa kiyoo doosii hime garissi kubachiisa garissi bochisa jechuun kontiraata keessatti mana jalqaba dhufe waan ta'e jechuudha silkii yeroo san qabatanii iPhone hin jiru silkii Samsung kan hin jechuudha maannaan jetti niitiin jechuu kan meesini afoo keettaniitiin duuba dura keessan gabbaastanitti agarsiistan kaameraatti jechuudha maannaan jetti niitiin
jawwaala kiyya jechuudha yoo an naafidi bakka an taa'u naafidi siin jedhe tokko faara naan jetti harka dhiqatta jawwaala sii qabuudhaaf jechuudha. Lammaffaa irra naan jetti harka kee gooffadhu naan jetti. Harka dhiikan kee gooffadhu dhiqadhu gooffadhuutiin yoo jawwaala naafidi siin jedhe naffidda malee akkanumaa fidee jawwaala kee harkaan hin qabini naan jettee ishee. Zabana kana dhumne jechuudha. Zabana jawwaala harkaan qabuuf dhiqattee na shafattee goggoofattee harkaan qabdu keessa dhufe jechuudhaan jechuudha. Zabana wanni hundi nagaa jechuudha. Zabana jawwaala kana akka waa wanni wayiitti ilaalan jechuudha. Kanaaf amma kaammaa kun ammoo hin dhufti gaafuma bannumarraa eegalti. Boolee marraa. Alhamdulillah carraa kana argadhe carraa nashiidaa tokko maal jedha karaa abbaa macarabee umurii isaanii nu haadheeressu isa argadhe ka kanaan nagee alhamdulillah hin dhufti ka achi booda kushiinaallee dhattu kaameramaan deemti. Nyaatallee argattu kaameramaan. Kanaaf ijoollee keenya yoo biyya namaa dhaxxanii jijjiiramaaf deemtan malee akka nama yoo kaameraa argee kana miidharraa gadhiisanii hin ta'ina maraatina uzzeedhaa dalagadhaa kan dhuftaniif jijjiirama. Meeqa akka biraa hafuutiin kuma dhibbaa baastanii yoo dhuftan kuma dhibbaa sababa viidiyoo ati poostetuudhaaf viidiyoo mana namaa waraabdudha yoo biyya fuudhanii si galchanii kasaara guddaa miti. Qarshii dhibbaa san barbeessu lukkuudhaan horsiistee bakka qabaatte ittiin jijjiiramuu dandeetta biyya teettee. Garuu ammoo asitti dhuftee of hin jijjiirre maatii kee hin jijjiirre ati nama jijjiirama hin taate birrii susitti hin hafne ala diqqoo rabbii keessa ofirra sodaadha. Tasgabbaa imman maraatina jechuudha akka waan raammoo isin keessa deemaa jirtuun godhatina jechuudha. Hundaa miti jechuudha tokko jira warri maqaa ijoollee teenya balleessaa jiran. Wallahi irra hedduu ijoollee teenyaa jechuudha. Namni biyyarraa dhufe kaayyoo karoora guggubatee jireenya Itoophiyaa san faallaa itti garagaltee bultii faallaa itti garagalee maatiin faallaa itti garagalee kan dhufedha. Ni jira tokko jechuudha. Akkuma Oromoon jedhe xannatti akka daafoon hunda ajaasan ta'an malee irra hedduu ijoollee ammaa ijoollee jijjiiramaati dhugaa dubbachuu jechuudha. Garuu qalqaalaan tokko jechuudha walitti qabdee maqaa ijoollee teenyaa xureessaa jirti. Kana waan dhuftaniif beekaadha jechuu barbaade gabaabumatti. Hin dhaqqabama viidiyoo waraabuu hin dhaqqabdanii feemesii ta'uu barbaadan hin dhaqqabdanii osoo waan biraa hin ta'in dalagaa kan ka'e qabeenya ka'etti feemesii godha. Yeroo birii kan keettu feemesii godha habiibti. Kanaafi waan dursitan dursaa malee akkuma argitan akkuma kaameraa afoo dhuftanidhaan qoy laafii jireenya isinitti fakkaataa viidiyoo waraabanii poostatu mana namaa deemanii kaameraadhaan akkas qalqal jechuun kun amma isin baranne agartuu wal jala ID hin qabnu fooloo irraa hin qabnu na argitu madaamiin tiyya jetteeti garuu si ammoo kaamera matarra danqartee dingasii laatu jechuudha maraattu kana hin feetu jechuudha. Maraattu namni jechuudha amma fakkeenya atummaan osa nama haadha qabeenyaa ta'e nama afaanii waasi deebisu sibira dhaabbatu jechuun jecha ofirraa si dha'u barbaadamu nama tolee siin jedhe ergachuu barbaada yeroo ammaatti jechuudha. Nama tolee siin jedhu jechuudha namni sun nama jijjiiramaati nama dalagaa jetta jechuudha. Garuu bakkuma argatanii kaameraa fannisaa yoo akka argatan jalatti taatanii intalli warra baluusan sarraatanya warra baluusan maraattuudha sarara akka biraaf osoo madaamiin maan dandeetu yoo nama gaarii taate firrummaa isiitu yoo jechuudha sitti garagalcha jechuudha. Sababa sarraatanya teetiif sarraatanya ta'anii nuuf ergamuu dide sababa akkas taateedhani guyyaa kan dhaanii si baasan jechuudha akkuma buleetii ta'e na hayaati tan jechuudha. Maraataa dhattee baatii sadii keessa dhufte waa meeqataa dhattee kinoo ammadaan hidhatti gixxamu. Kanaaf hin maraatinaa maraachuun hin barbaachisu. Waan dursitan dursaa obboleeyyan kee jijjiiramaaf dhufnee miti mataa qaqqabaa dalagadhaa akkas santu jijjiirama malee feemasii otoo barbaade Itoophiyaa teetteetu feemasii ta'uu dandeetta jechuudha. Feemasii ta'uu barbaadde guyyama tokkoon du'aa hojjette Oromoon keessatti feemasii godha waa'ee du'aa kanarratti jaarsaa walloloo hojjette jaartii walloloo hojjette feemasii taanaan feemasii ta'uu barbaade taanaan wanuma kanniis sadiin qofa fayyadame. Takka jaarsaa walloloo jedhi takka jaartii walloloo jedhi takka du'uuf deema jedhi. Oromoon yeroo saffii masii goote jechuudha hin jarjarin jechuu barbaadeeti. Kanaaf waan dursitan dursaa maqaa ijoollee teenyaallee hin nyaatinaa ijoolleen kaayyoo qabdu hedduu jira habiibochee jabaadha dalagaa.